bu'aan dadhabbii keenyaa kan ittiin madaalamu yookaan ga'umsi dadhabbii keenyaa kan ittiin madaalamu milkaa'ina jireenya keenyaadha. Har'a kan qabannee dhiyaannee jirru kan waa'ee milkaa'inaadha. Namni tokko akkamittiin haala salphaadhaan milkaa'ina isaa bareechuu danda'a, akkamittiin milkaa'ina kana dhamdhamuu danda'a kan jedhu har'a yaadota sasalphaa ta'anii jireenya keessanii furuu danda'anii qabannee dhiyaannee jirra. Amma dhuma sagantaa kanaatti akkan waliin taatan abdii guddaan qabaa. Aga dhumaatti yaada keessan nu duukaa godhaa, waa guddaa akka irraa barattan abdiin qabaa. Galatuma. Jalqaba irraa gaafa kaanu milkaa'ina jechuun maal jechuudha? Akkuma sila jedhee milkaa'ina jechuun gatii dadhabbii keenyaa, madaallii dadhabbii keenyaa fi ga'umsa kan ta'udha. Namni tokko karaa deemee keessatti bu'aa ba'ii dadhabbii hedduu keessa darbuu danda'a. Kuni garuu kufaatiin suni booddeetti isa deebisee kufaatiif dirqamsiisuu hin qabu. Namni tokko abdii fuuldura isaatti ilaaluu qaba. Abdii ilaalee sanaan immoo kutannoo fi murannoo amma keessa jiruun hojjechuu qaba. Waan amma keessa jiru sana fiixaan baasuuf gara fuulduraatti milkeessuuf wannooti godhaman jiru. Wannoonni sun keessaa tokko maalidha? Haalli kamiyyuu taanaan booddeetti si deebisuu hin qabu. Haalati keessa jirtu baay'ee gaddisiisaa ta'uu danda'a. Haala hin mijoofne ta'uu danda'a. Kun garuu kufaatii keef yookaan booddeetti deebi'uuf sababa ta'uu hin qabu. Haalonni waanuma jiranidha. Haalota kana keessa immoo karaa adda addaa darbuu dandeenya. Karaa amalaanis ta'uu danda'a. Dandeettii adda addaa qaba namni. Dandeettii isaatti fayyadamuudhaan haalota kana mo'uu danda'a. Haalota kana erga moone immoo wannoonni booddeetti nu deebisan baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Haalota kanarraan kan ka'ani. Kanaafuu nuuni milkaa'ina keenya milkeessuuf namni tokko jalqabuma isaa irraayyuu ka'uun milkaa'ina bira ga'uudhaaf wantoota baay'ee keessa darbuu qaba. Wantoota kufaatii hedduu baay'ee arguu qaba. Nama kufeetu akkaataatti kufani sana baree sana irra akka hin deebinetti hojjechuudhaan milkaa'ina isaatti deema. Namni tokko lafaa ka'ee yookaan callisee milkaa'ina bukkee ga'uu hin danda'u. Hojii dadhabbii hedduu barbaada. Dhamaatii hedduu keessa darbuudhaan milkaa'ina kana arganna. Inni lammataan immoo maalidha? Ofitti amanamummaan barbaachisaadha. Ofitti amanamummaa qabaachuun keenya milkaa'ina keenyaaf ga'ee guddaa taphata. Akkamitti yoo jenne namni ofitti amanamummaa hin qabne tokko ofii isaa wajjin iyyuu jiraachuu nama hin dandeenyedha. Kana jechuun ilaalcha inni ofiif qabu baay'ee gadi bu'aadha. Kana jechuun immoo namoota bukkeetti fudhatama dhabiinsa ta'uu danda'a. Namni tokko karaa deemu keessatti ofitti amanamummaa qabaachuun isa guddaadha. Barnoota malee, beekumsa malee namni ofitti amanamummaa qabu jireenya isaa haala salphaadhaan jijjiiruu ni danda'a. Dandeettii walii galtee nama gatii beekuu fi yookaan namni ofitti amanamummaa qabu tokko nama wajjin walii galuudhaaf rakkatu waan ta'ee fi haala salphaa ta'een namoota faana walii galee furmaata furuu danda'a. Sababa rakkoo tokko furuu danda'a waan ta'eef namni akkasii namni ofitti amanamummaa qabu jireenya keessatti jireenyi namaa wajjinis ta'ee jireenyi hawaasummaa wanti isa rakkisu hin jiru. Namoonni ofitti amanamummaa hin qabne hoo? Namoonni ofitti amanamummaa hin qabne of ilaaluu qabu. Jalqaba isaa of ilaaluun barbaachisaadha. Erga of ilaallee immoo maal fakkaanna? Nuun maal fakkaanna? Of ilaallee of qorachuu, dadhabina ofii irratti hojjechuu. Dadhabinni koo maalidha? Maal sirreessuun qaba? Namoonni baay'een isaanii maalidha? Ani dadhabina hin qabu jedhanii of fudhachuu barbaadu. Kun garuu yaada namoota dadhaboo waan ta'eef dhumni isaa kufaatiidha. Dadhabina ofii amanuun barbaachisaadha. Namni dadhabina dhabe waan hin jirreefi kanaafuu dadhabina ofii irra baranii dadhabina ofii irratti cimanii hojjetanii jijjiiramaaf of geessisuun barbaachisaadha. Namni tokko dadhabina hin qabu jechuun sobadha. Namni hundumtuu kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Cimina isaa fi dadhabina isaa wanni jedhamu akkuma jiru jireenya keessattis wanni kun ni jiraata. Haa ta'u malee dadhabbiin kaayyoo keenyaaf nu deemsisu sun karaatti gufaatii hedduudhaan deebi'uu danda'a kan jedhudha. Namni tokko namni dadhabbii tokko ni jira. Namni hojii hojjetu, namni jireenya isaa keessatti waan gaarii arguu fedhu dadhabuu ni mala. Namni waan guddaa tokko fuuldura isaatti ilaalee deemu tokko dadhabuu ni mala. Namni dadhabbii hedduu keessa, kufaatii hedduu keessa darbuudhaan milkaa'ina kana dhamdhama. Kuni jechuun immoo dadhabbii kana irraa namni nuffuu hin qabu. Namni abdii kutannaa akka abdii kutannaatti ilaaluu hin qabu. Abdii dadhabbii waan jirudha. Jireenyi dadhabbii malee hin bareedu, hin mijaa'u. Yoo dadhabne waan mijaa'aa tokko argina. Yoo dadhabne waan fooyya'aa tokko argina. Kanaafuu namni dadhabbii kanaan abdii kutuu hin qabu. Haala keessa jiruunis abdii kutuu hin qabu. Namni hundumtuu tokkodha. Namni addunyaa kana irratti dhufe hundumtuu ga'ee mataa isaa fi kennaa mataa isaa qaba. Kanaafuu namni
tuffatamuu hin qabu. Namni hundumtuu kaayyoo mataa isaadhaan gara fuulduraatti deema. Namni hundumtuu yaada mataa isaa qaba. Yaada isaa sana immoo fiixaan baasuuf jiraata waan ta'eef namni kamiyyuu tuffatamuu hin qabu. Tuffiin akka malee namaaf laatamuu hin malu. Kanaafuu namoota dadhaboo jennee ilaaluu hin qabnu. Namni dadhabina mataa isaatiin ni qabaata. Garuu nuun of ilaaluu qabna. Nuun of ilaallee of irratti hojjechuu qabna. Maaltu na hanqataan maal fooyyessuun qaba jireenya koo keessatti guyyaa guyyaatti jireenya keenya fooyyessaa deemuu qabna. Har'arra boorarra ittaan jecha wantoota dhufan niif qophaa'aa ta'aa jiraachuun barbaachisaadha. Jireenya dhala namaa keessatti wanti bu'uura ta'e beekumsadha. Milkaa'ina keenyaafis ta'e garuu gaafan kana jedhu namoonni addunyaa biizinasii irratti bobbaatanis jiraachuu dandeessu. Namoonni hojii adda addaa irratti bobbaatan jiraachuu dandeessu. Beekumsi daangaa hin qabu. Beekumsa nuun dhamdhamnu daangaa hin qabu. Addunyaa adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Garuu beekumsi dhala namaa hundaaf ni mala. Sammuu keenya guddisuuf karaa qaroomaa ta'e yaada fooyya'aa ta'e yaaduu fi yaada filatamaa maddisiisuuf ni gargaara. Kanaafuu beekumsi kana sana jennee filachuu hin barbaachisu. Kanaafuu namni hundumtuu beekumsa dhamdhamuu qaba. Amma danda'etti kitaaba irraas ta'uu danda'a. Karaan adda addaa beekumsa argachuu qaba jechuun barbaada. Inni biraan immoo milkaa'ina keenyaaf bu'uura lammataa kan ta'u maalidha? Yeroo keenyatti fayyadamuun isa tokkodha. Yeroo keenyatti seeraan fayyadamuuf wanna tokkodha. Yeroo keenya kan fudhatan wannoota adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf mobaayilii keenya guyyaatti sa'aatii meeqaaf fayyadamna? Taphaan sa'aatii meeqa balleessina? Televezyiinii ilaaluudhaan sa'aatii meeqa balleessina? Hiriyoota keenya waliin sa'aatii meeqa balleessaa oolla? Sa'aatiin kun deebi'ee akka hin dhufne baruun barbaachisaadha. Yeroo keenyatti seeraan fayyadamuun barbaachisaadha. Jireenya dhala namaa kan jijjiiru sekendii tokko waan ta'eef maayikiroo sekendii tokko kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Sa'aatii fayyadamnutti fayyadamuu karoora baasnee karoora sanaan seeraan fayyadamne sa'aatii boqochuu qabnu immoo boqochuun barbaachisaadha. Kanaaf waan hojjennu hundumaa yeroo keenyatti fayyadamuudhaan wanna sana hojjechuu qabna. Kanaafuu namni yeroo isaatti fayyadamu milkaa'aa ni ta'a. Namni yeroo isaatti seeraan fayyadamee iddoo guddaa hin geenye yookaan bakka yaade hin geenye hin jiru waan ta'eef yeroonis bu'uura isa lammataadha. Inni sadaffaa bu'uura sadaffaa jennee kan ilaallu immoo maalidha? Kaayyoo keenya. Kaayyoo qabnu sanaaf wanna dhufu sacrifice dhufu hundumaa kaffaluun barbaachisaadha. Kaayyoo dhaabanne sanaaf gufaatiin nu kuffisuu danda'a. Wannoota hedduu jireenya keessatti kufaatii keenya ta'uu danda'u. Garuu kaayyoo dhaabanne sanaaf beekuun barbaachisaadha. Kaayyoo deemnu sanaaf beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu namni kaayyoo ofii isaa beeku, namni kaayyoo ofii dhaabate beeku yoomiyyuu milkaa'aadha. Kanaafuu namni hundumtuu kaayyoo dhaabate tokko beekuu qaba. Gufuun kamiyyuu kuffisuu hin qabu. Dadhabbii isaadhaaf kaayyoo isaa ilaaluu qaba. Wanna hojjetu fuuldura isaatti kaayyoo isaa ilaaluu qaba. Kaayyoon sun immoo milkaa'ina ta'a. Wanna kana ilaallee gaafa hojjennu milkaa'ina jireenya keenyaati ta'a. Kanaafuu namni hundumtuu milkaa'ina isaatiif hojjechuu qaba. Karaa mataa isaa irra deemuu qaba. Addunyaa adda addaa keessatti bobba'ee jiraachuu danda'a. Kanaafuu namni hundumtuu kaayyoo mataa isaadhaaf dhaabatee hojjechuun barbaachisaadha. Namni kamiyyuu namni hojjetee kufee hin jiru. Namni kaayyoo mataa isaadhaaf hojjetee kufee hin jiru. Namni hojjetee hin jijjiirama. Akka hojjetetti bu'aa isaa argata. Milkaa'ina jechuun madaalii dadhabina keenyaadha. Kanaafuu fuuldura keenyatti milkaa'ina keenya kaayyoo keenya ilaalaa milkeessuu qabna. Hojii keenya bareedaa gochuu qabna. Kanaafuu namni hundumtuu wajjin dhaabatee harka wal qabee hojjechuu qaba. Gara fuulduraatti deemuu qabna. Wal gargaarree wal tumsinee wal qabannee mixiin wal qabattee laga ceeti akkuma jedhamu qubee generation yookaan generationii kana gara fuulduraatti kaayyoo tokko yaada tokkoon yaada gaariidhaan gara fuulduraatti deemsisuu qabna. Kana irraa akka waa barattan abdii guddaan qabaa. Nagaatti nagaan isiniif haa baay'atu jedha. Galatooma.